Shamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas warri viidiyoo kiyya ilaaltanii laayikii sheerii gochaa jirtan dhugumaan dhugaatti guddaa galatoomaa eebbifamaa waaqayyo sana eebbisu isiniin jechaa ture. Akkasumas immoo viidiyoo kaleessa irratti hojjedhee gaafii baay'ee gaafatamee ture. Gaafii kiyya immoo deebisanii kan deebisa akkamitti wanti kun sirratti raawwatamee akkamitti wannu jettee naan jettanii madaaminti maal jettee akkasii wanti naan jettan ni jiru. Gara keessatti illee warroonni sagalee naaf qaban ni jiru. Eeyyen ani ammaaf iddoo hojii kootii hin jiru. Maaliif iddoo hojii keetii hin jirre yoo naan jettanii maaliif shamara ta'ee egaa rakkinni kun narra ga'e ani deemee rakkina biraa yookiin ofirratti uumuu hin barbaanne sila ta'eefiyyuu ani iddoo jiru deemee jira ammayyuu goddanyoota kiyya bira jira jechuudha. Bakkeen itti goddanyoota koo bira jiru kanatti dammoo ani sa'aatiin mana jirutti maaliif namni tokko sa'aatii wanti akkanaa irratti raawwatame namaanis haasa'uu yookiin namooliin hiriyoota godhachuu bakka keessi isaa baay'ee itti dhaga'ama. Sababa itti dhaga'amu sanitti ani immoo sa'aatii sanitti akkuma isiniin jedhe viidiyoo kaleessa hojjedhe irratti ani hiriyoota kootitti hin himanne hiriyaa koo tokko bichaatti hin himadhe. Hiriyaan kiyya kunillee dammoo maallaan jette soosina amma kene madaamin keellee yoo si dhageeche rakkinni sarara ga'uu danda'a. Sababa saniifiyyuu osoo kan gara biyyaa galuuf yaalte minaan jette sa'aatii sanitti immoo sa'aatiin ani galuu barbaade sanitti haalli hin mijanne jechuudha. Haalli hin mijanne ani zimuma jedheetuma maaliif kanarra ga'e kanas dhuffadheetuma galee biyya kootitti galuu barbaade ture garuu immoo haalli hin taane jechuudha. Sa'aatii sanitti biyyattii ani keessa jiru keessatti yeroo sanitti rabshaatu ka'e sababa sanitti biyya galuu nan hafe jechuudha. Akkaataan itti biyya galuu nan dhabee asumatti nan hafe ahaay bakka rabshaanis dhaabbatee jedhee wanni hunduuyyuu tastakakkalee jedhee jennaan kazaan ani nan ba'ee iddoo hojii jiru maaliif garaan kiyyas baay'ee guddachaa sababa deemeef madaamin kootis maaliif ganamus ani bakka yeroo duraanii ganama ka'ee hojii kiyya hojjedhee fixee eeggan jedhee kaatii amma garuu immoo sa'aatiin ishiin itti hirriibaa kaatu gana ani rafee kanan ishiin hirriibaa kaatii jechuudha. Gizee baay'ee maaliif raftaa maalidha rakkinni kee bakka haala natti jijjiiramte sababa ishiin haala natti jijjiiramteen hojii kiyya gallakkisee hojii kiyya irraa ba'ee jira. Amma kanan jiru mana ijaarsataan jira isiniin jechuu jaaladha hiriyoota koo bira goddanyoonni koo hojii deemanii jiru ana qofa bichaatu mana jira jechuudha. Sa'aatii kanatti ana qofa bichaatu mana keessa jira bakkeen goddanyoota koo bira jirutti. Bakka isaanis siif jira rakkoon hin jiru naan jedhanii ofitti naqabanii maaliif gizee tokko hiriyaa gaarii qabaachuun illee gaariidha. Hiriyaa koo akkuma isiniin jedhee asteerirraan baradhe ijoollee kana asteerirraan baradhe hiriyoota koo kana baay'ee tokko nama gaariidha nama jaalatanii isaan wajjinii nan jira amma sa'aatii kanatti isiniin jechuu jaaladha. Warri immoo gara keessattiin Aizoo obboleettii keenya Aizoo naan jettan dhugaa galatooma waaqayyo isin haa eebbisu. Maaliif namni ta'ee naannoo dogongorra hin jiru dogongora koota irratti dammoo Aizoo naan jechuu keessaniifiyyuu eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jira. Inni biraa dammoo wanti isiniin jechuu barbaade namoonni baay'een sobdanaan jiran rakkoo hin qabu sobas ta'ee dhugaas ta'ee rakkoo hin qabu. Inni biraa dammoo wanni isiniin jechuu barbaade nama taatanii nama irratti murteessinaayi waaqayyo waliif kadhadhaa. Maaliif jennaan nama ta'ee nama irratti yoo murteesse badaadha jechuudha. Deebi'ee anuma irratti deebi'a sila ta'eefiyyuu nama irratti murteessinaa isiniin jechuu jaaladha. Namoonni kamiyyuu beeketii muti dogongora mataa isaa ta'uu danda'a. Dadhabbina isaa ta'uu danda'a wantoota gara garaatiin jechuudha. Namoonni akkanaallee jiraachuu danda'u. Namoonni akkanaa rakkinni irra ga'ee fakkeenyaaf fillafiitii ba'uu dadhabanii sodaan karoota baay'eedhaan sodaan irra ga'anii jiru ta'a. Maaliif kanammoo wanni sodaattanii duubatti ani dhugaa isin jajjabeessuuf illee muti ani namoota akkanaa yoo jiraatan viidiyoo kana biraan ga'a.
shamara taate shamara rakkinni irra hin geenye hin jiru. Egaa rakkinni irra ga'e dammoo maal jedheen ija namaa afootti ba'a. Maal jedhee filafiitii namaa taa'a kan jettu baay'eetu jira. Anu dura jechaan ture. Garuu immoo hin jedhina akkas baqa. Waasiniif kennisan tamasgeen jedha taqabbalaa. Taqabbaltan baqa. Jireenya keessan kan boruutitti kan ufafootitti waasiniif qophaa'ee hin beekan ka. Anamma waan naaf qophaa'ee hin beeku ufafootitti dhugaa. Maaliif wanta naaf qophaa'ee hin beeku. Ka beeku dammoo rabbii tokkicha wanta naaf qophaa'ee siniin jechuu jaaladha. Ka waaqayyo dogongora keenyas dhiifama nuuf haa godhu. Siniin jechuu jaaladha. Inni biraa dammoo maal siniin jechuun barbaade hiriyoota keessan akkanaa yoo jiraatan jajjabaadhu obboleettii koo. Koomentiidhanis ta'e yaadanis ta'e yoo bira illee jiraattan jajjabaadhu obboleettii koo. Siif jira. Dirqama namni yeroo baay'ee namoonni keenya maallaqa waan isaan gaafatan barbaada. Amma lamissaalee osoo hin deemee hiriyaa kiyya tokkotti himadhee hiriyaan tiyya tuni waan maallaqa ishiirraa barbaadu danda'u itti fakkaachuu danda'a. Laa maallaqni bu'aa hin qabu. Waanna ilma namaatirraa ka barbaachisu obboleettii koo jabaadhu. Gaafa kufte harka si qabee ol si kaasa yoo siin jette obboleettiin booddanyaan kee tokko yookiin obboleettiin kee tokko ati dhugaa maallaqallee hin barbaadu waan takallee hin barbaadu jajjabina godhatta. Gaafa garuu immoo wanna sirra ga'e kanaan hunduu sitti kolfee hunduu quba sitti qabee hundi isaaniitu iyyuu afaan sitti qabate in cabda jechuudha. Akkasiin godhinaa maatii waaqayyoo akkasiin godhinaa ta'u. Nama makkamii maa hin taane karaa deemallee maa hin taane sa'aatii argitanitti jabaadhu. Maaliif namni sun jaalatee ta'uu danda'a, jaalatee dhabuu danda'a. Kan rakkinni kun irra ga'eef rakkina irra ga'eessaniif immoo itti kolfitanii bira hin darbina. Jabaadhu. Kuni rakkoon kee kun rakkoo keenya. Jabaadhu. Maaliif waan ani har'a yoon quba namatti qabe borummoo waan nama natti deebisee quba natti qabu hin beeku. Sababa saniif iyyuu quba namatti hin qabinaayi. Boru deebi'amee qubni sun numatti garagara siniin jechuu barbaada. Qunnaatti safaratanii odoo safaramanii ni nafu jedhanii. Maaliif ofii keetti dogongortee maaliif akkana nuun jettaan leenaan jechuu dandeessu. Waan barbaadan leenaan jira. Ofii kooti dogongora koo kanarratti immoo ani yoon gwaadaa keessa dhokadhee boo'e borummoo gooddanyaan kiyya tokko dhuftu takka yoo wanti akkana irra ga'e. Gaafa san ishiin sunis akkuma ani gwaadaa keessatti dhokadhe kanatti ishiin illee dhokate. Gaafa garuu ifaaf bilisa baatee of jajjabeessitee baqa ani siif jira nama jedhu wayi yoo dhageesse ani eenyu gadi waan naaf kenne waaqayyo naaf kenne malee eenyullee naaf hin kennin. Namaa muti kan naaf kenne maaliif waaqayyo naaf kenne jettee tamasgeen jettee akka ishee fudhatu. Namoonni baay'een dahanii kan gatan illee ni jiru. Namoonni baay'een kan mana yaalaa deemanii baasisiisanis ni jiru. Waan akkasiisan akka hin goone. Waan waaqayyo saniif kenne waan tafaxxarisan tamasgeen jedhaatu fudhadha. Saniin booda maaliif wajjiniin akaayii nyaatanii hin guddifanne daa'ima keessan. Akaayii nyaadhaa wajjin guddifadhaa isiniin jechuu barbaada. Yoon dogongore viidiyoo kootirratti haasa'a kootirratti wanta naasa'u irratti yoon dogongore dhiifama naaf godhaa isiniin jechuu jaaladha. Maal gochaa jirtas immoo yoo naan jettan goommana na dharraasise ka maalan godhare odoon biyya koo jiraadhe goommana biyya kootiitti nyaadha. Biyya koo hin jiruufiyyuu homaa wanni hin godhu hin jiru goommana kana hojjetadhee nyaachuudhaafanii isiniin jechuu jaaladha. Na dharraasise kana hojjetachaa jira. Hin beekanii ilmi kiyyaa boo waan gaarii barbaada sila ta'eeyyuu waan fedha isaa gochuu fi barbaada. Waan isa barbaachise maaliif yoo narraa gammachiise borus daa'ima gammadaa daa'ima baqa kana jedhame ta'a sila ta'eeyyuu dubartoonni baay'een dubartoonni deechanii beektu sila ta'eeyyuu dubartiin takka yeroo garaatti baattu wantoota baay'ee ishii dharraasisa. Waan ishii dharraasisan yoo nyaatini mataa daa'imaa irratti akkas ta'ee ba'a jedhu maanguddoon keenya haadurii keenya akkasiisiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin nuti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ani wanni filafiitii keessan bahee haasa'aa jiruuf mataa koo qofaa fi mootii isiniin jechuu barbaadeen. Mataa koo qofaa fi mootii obboleewwan koo hiriyoota koo akkanaa yoo jiraatan isaaniif jajjabina ta'a jedhee filafiitii keessan taa'ee haasa'aa jira malee awwaan biraatiif
yookiin kana naaf godha akkas naa godha jechuudha fi matii isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Warri laayikii sheerii gochaa jirtanis guddaa galatoomaa. Akkasumas immoo ammallee laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Hiriyoonni keessan akkanaa yoo jiraatan jajjabina ta'aa fi hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Naaf jiraadha maatii Waaqayyoo.